Yoo dubbii kana araarsinee dubbiin hin mul'atti. Adda deemne hoo. Yoo sumee yoo kakatteetti kennetti akkattu yoo dhiiftellee haa dhiiftu. Ustaada. Kanumarratti yoo araara goone hoo Eebbisaadhaan maaltu jira Mubaarak wannan as jiruuf waan dubbatuu qabu wayiitu jira laala. Tokkoffaa irratti ani gaafa san kanan dhufu Mubaarakii fi abbaan manaa kee wal beekanii isatu na fide kinooyi 180 nan dhufe tokkodha ani. Sababbii isaan walitti faamilii ta'aniif gatii sanaan si fide naan jedhan warri Mubaarakii waliin beeku ani warri isaanii wal na barsiise jechuudha. Tokko lammaffaa irratti abbaan manaa kiyya kaayiroo dhufuudhaaf Mubaarakitti fakkeenya doolaara 800 moo 900 kennee ture. Viizaan inni biyya jiru sun dafee bahuu fi dide. Kaza Mubarakin achi baasi na ergede Mubarak birri san fuudhee doolaara 800 moo 900 sa'aatuma sana jechuudha. Arabatti kenninaan birriin suni kan arabni fudhate sun kan Mubarakumti kun itti kenne arabni deebisuu dide fakkeenya. Sababbii abbaan manaa kiyya viizaa jalqaba achirraa argate. Mubarakin bakka kanatti fidin jenne la innahu Mubarak arabaa kaffaleeraa sa'aatii sanatti jechuudha. Sigalee anamma abbaa manaa kiyyatti kenne malee anaa miti. Maaliif abbaa irratti dubbachuu wayya waan ta'eef jechuudha. Akka fakkeenyatti hin kaase malee Mubaarak badii qaba isin jechuuf miti asuma irratti immoo waan hubattan keessatti. Kanaaf inni leeroo sanaan fakkeenya abbaa manaa kiyya achiillee viizaa kennee asiillee Masriidha akka dhufuufi kan dura dhufeef viizaan dura dhufeef akka dhufuu barbaadeen. Kaza Mubarakittis doolaara 900 ergee viizaa na ergedheeni achiillee viizaa kennate imbaasiin achi daftee viizaa dura baaste fenna Mubaarak dura na baheera na ergennaani arabatti kennee siniin jira waan arabni kenne moo deebisuu hin danda'an jedhe Mubaarakin abbaan kanum ani moo kanan ittiin dhufe sa'aatii san keessatti qarshii Itoophiyaa Waa'ee keetiitii miti sume. Dubbii akkanatti kanadha sa'aatii sanitti 60 fi 70 warra jettaniifan deebiisinii kennaara waan deemnee jiran bakka irra geenyee jira bar tikeetaan maallaqa kannee itti mureedha eenyu biraa tikeenni murameedha maalleeyni eessa dabaree qofa intalti ani nyaanne jechuutti asnidhaanis tikeenni murame jechuu jirti waan biraaf boodan deebiina tikeeta muree jetti ergeef jetti isin footi feekii amartittiin itti ergite feetu feekii itti argitu naan ergamne ergee booda kakuu booda dhaggeeffadha maaleenis laa akka fadhan numa deebi'a waan jedhe tikeetaan itti muree jira murame fudhatte birrii intalaaf hin kannine qaama isiin waajjira oofisa bira nu geessitee murreetti akkaawuntiin akkanittiin erge amartittiin murame jetti sumeeyyaallee murame jetti sumeeyyaan sumeeyyaa taaniif erge jetti waliigallee tikeenni murame san mee eessa jira intala san gaafatan tikeeta murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kami kannite takkittan yoo irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha achi booda tikeeta erge hin ergine sumeeyyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekii tikeenni kana fakkaata ajansiisan fakkaata ajansiisan nutti fiduu miti achi booda ergee fi yoo jette isiin naan ergine jette ni kakachiifna birrii isii ni kafalla allaqe sumeeyyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuu qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti aggusta biraatti achi deemnaa jechuu intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe waliigallee intalaan akkana sumeeyyaa toshooma sumeeyyaa tananii beeyta tikeeta wayii tokko gartee sumeeyyaa intala maqaa akkana kana yoo maqaa baasabora ni beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaanneedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan ni gaafachaa jiranii jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii sumeeyyaan tasfaayee sin irratti ergite intala tana gaafadha allaqe kan makaran salpan ani kan inti arku jiru yaada yokan khabbaq ya nan kan tin dufen kasid dufe fetu milena ko fetu bilash ko bilbilicha kani facatu bilbilarta bilbilicha anga gezen bilbile dura wanja asli na subsiso asli takanu ana kalem deebisa anu isinu avin deebisa ture bilaj of tarsi damale sinu dinu yeta atina muremi tiketa khamure mitati isin illalla tu bara mubarako abshiru ajanda biran afet bilash tcvd fetu milena fidi sanoket birri kuma balaki wa cvd sin injenne baran wachun deebisa makana isinif deebisa je ture bas isiniti dawala nametitti akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan يمكنك إرسال رسالة رقمني خالد مامي جالو شفت أنا بدي تلقي تدور مغلق أو غير متاح يمكنك إرسال فتت بالبلاد فتت يونا إنك فتاجرت وانت في يونا إنك فتاجرت إنك فتاجرت قلت أنا نتي لقي فتاة دي فمولي نموت غرغداتو لقي فتارا نمو غرغدانو كيس جرا أستاذ اللي وجهي كان مغرجرو إيش بقى باكو غبابا دبين أكاس غونا لال مچان كوني سمياني
biyya alaa deemuuf dhuftee milkoofnee fi maallaqa baaftee Sumayyaa Tasfaayee immoo gara biyya keessaatti fiduu gara biyya kanaatti fiduu jetteet maallaqa sana irraa fuutee yaaltee kanas ta'e sana Sumayyaan gara sana hin deemne maallaqa kaffaltes kaffaluu baattes Sumayyaa Tashoomee miidhamtuudhaam. Miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaayeetiif. Tokkoffaani waan jiru tokko lama jettee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or fudhatameera. Yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan Sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeettiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafattaa. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko wanni furmaanni biraa waan dhufu hin jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee ji'a waggaa meeqa dura viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbii nuu gabaabsii haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nuu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan. Kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeetaa tokko irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntii irratti birrii sanarra hafte annen kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaa fuuree fullu kan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beekon sa'aatii sanatti fakkeenya wannan barbaade yoo jiraate mubaarakii beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaamanaayyuu jechuudha ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuu nu kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhallee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakatte sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harka iyyuu rakkoon jiraate xumurra. Nama san amma so'inee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa ammoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookiin waan itti seente san galmaan gahudha. Yoo galmaan gahuu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kana hin ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa Bisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama guddaa isheen nu gabaabsite barsiifama eebbo dhiifama isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kuni Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaa naa kakattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tuntaan na bira itti hin hafne jettee akka kakattu Sumayyaa Amboo immoo dhagaye isaa koo haqiidha miti isaa koo Sumayyaan Amboo Aqiyoo ta'ee jedhe asirratti gaala waan tokko mucaan kun. Bro, Sumayyaan Amboo wanni isheen kakattuuf himaan jiru dhugaa. Maali beektaa? Gaaffii tokkoon qaba kakaa biratu hin gahin. Kakaa biratu hin gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin gowwomsee isaa nyaatu karaa siitiin garuu badiin eenyuun bira jiraadha badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraate isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. San booda gara kakaatti kan deebiin. yeroo Badiin lamaan bira akka itti jiru badiin lamaan bira jira dhaggeeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa
biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana isanuu dhiiftee hiriyaa ofii kaatee alagarraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin beeku asli si himee Qoy minut godha dhugaa inaasa. ani tawaawaqam yaanne. Qoy. Shigire lamaa kunoo wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan sarkaa. Bahee erga birrii na Qoy barbaachisa. infitadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya doktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ይመለረ ኮንከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ና ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳን አባን ፈነጣ ይውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲገለሚቲ ሲኒገለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ ኤቪደንስ ያርካቲን ቀብኒ አርጀላ ባዱ ዮሰን ቀባተዩ ሃባዱ ammattiin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badii Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamnee ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murree fiirra almaxaan biraallechi liyyutaa ግን የተበላ ብር የለም ናን jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun jana itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tullee ijoollee dubartiiti nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii tahaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbinee fi yoo walitti aarsee natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas falaas. Nulachuyyuu jechuudha. Anis ni isin maaliif kakatti amma Sumayyaa tasfaa amma fakkeenyaa fi isheen ni kakattiisa waan kana natti ergamne. Sumayyaan kun itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. okay natti ergine Waa takka waraqammaan natti ergame tokko fi Hin ergine waa takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu anis ni kakadhaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. warri modiitara Sumayyaa amboo deebisa karaan gabaaban kanaayyuu homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaayyuu Sumayyaan kakatuun barbaaddu birrii kafalteen kakattu waa birrii kafalteen kakachiifnu Sumayyaa tasfaa'e. Qulqullummaa fidaaf nin kakadhalaa rakkoon qabu nin kakadhaan rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisa warri modiitara. Sumayyaa amboo. Asli gaafsan amma Sumayyaa tasfaayetu fiduu dadhabe moo mucayyoo santu dhufu yaade jijjiire. Deebisiree si gaafadhe. Akkuma mucayyoon tuni Sumayyaa yaada jijjiiree jetti. Sun immootu fiizaa fi tikkeettiin naa hojjetame na ergame hin jiru jetti. Jechuun Sumayyaan tasfaayee fiduu dadhabdeeti mucayyoon haftee moo mucayyootu dhufuudhaaf yaade jijjiire amma akka seeratti yaana beektaa. Sumayyaani isitu hafee jetti. Sun immoo isitu fiizaanaan hojjetinii jetti walii galuu dhaba. Kanarratti waliin aman akka seeratti fakkeenyaaf amma akka seera dallaalatti dallaalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beektaa. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafa jechuudha. Ifii isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf ammaan birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akkannee osoo nan dalagu jiruu fi ifii isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Ama bakka irratti walii galuu didanuyyuu kana.
Kana kun akkanuma amma sun darragaa yaa dhiifame sirriillee waa beekee jechuu barbaadeeti miti wanni jiru kana amma fakkeenyaaf amma mucaatee amma sirriin adda attaami gaafa mucooteeti beekaa nama akka nidee gara namaatti namni fidee miree birrisan erga mucoon as seente fudhadha tikee hedduu jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubatee miree riipoortii Itoophiyaa keessatti dabarsuu dadhabeeti gubatee tikeeta san jijjiiree gara birootiin fidee jechuudha yeroo san yoo isiin haftee anaatu kassaree jechuudha waan fiduu dadhabee jecha yoo immoo kaniin nama fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa san naa kan guusuun jee silaatii diddee si kasara jechu sigale wanne sinju Seerri amma akka. wanni wal Amma mucaan haasayaa jiru kun uummanni namni kun kushee kun hiriyyaa kiyya. amma fakkeenyaaf sumeeyyaa gaafa fidu san illee Gaafa inni ijoollee Abu Sabraddiin fidu ana jidduu ture. sinne matee Gaafa inni mucattii xiyya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. amma mucattii abashaa ta'e isin jettu san illee lakkoomsa guutti naqe maqaa naa baasee jira beeta mucattiin fuuteeti nama wayitti geessiti namni sun immoo carraa kana fayyadamuu danda'a fakkeenyaaf maallaqa isii itti kannite kana irraa fuudhuu danda'a namni sun anu amma fakkeenyaaf namaa hin amanne maallaqa guututti nuuf dura irraa fuudha namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuu si galee Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa jiru waan warri ta'eef moodeetiraa akka rabbi bira katamu suleedha godha. gannan darbinaa piliis gannan darbinaa warri dhugaa moodeetiraa isaati mana abdiin keessan sagantaa miti kana mana dafaa asliiti xumuraati. waan ta'eef Asli dhimma piliis boonaatti gannan deemna darbinaa waan mana ta'eef asliiti malee mana Asli keessan daddafaa miti waan xumuraatii gara dhimma boonaa sanitti. Asli itti fufiga. warra moodeetiraa ganna darbu tayyi bakka man godhan narraa Hin kadhadhu darban asli hin darbinaa. piliis Neetworkii keessa malee lakki nama hin darbani wallahi. Sumayyaa sumeeyyaa ta Sumayyaa dhufuudhaa amboo kaa'e sana dubbisu mee gutakka carraanaa kanna sumeeyyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee gutakka Dubbi. namni Dafa. biroo akkana jedhaan dubbanne sumeeyyaa akkam nagaami nagaa jirtaami okay gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko ijuma kootiin hin argine tikeetaa isin agarree tikkeetta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akkas jette malee ija kootiin hin argine okay tikeetaa fi viizaa illee siin ergine jechuudha naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argu lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas Wanti beekuun hin feesu sagaluma amma viizaa fi tikeeta amma wanni irra wal qaban isaan asli wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergeef jetti ani hin ergineef jetti amma isaan kanumarra walii agalan wal yaa kakatanii of dadhabeessa ishiin jettu Guusan siitu dadhabeessa ishiin jettu Okay. tun Oggaa takka guutuu fakkeenyaaf ati oggaa ta'e isi okay It's so oggaa big. isi okay shina dhagaye rakkoon qabu ogguunii fi isi fidu maal isa goote Maal ayyan abbaayyu. Okay, Sumayyaa amboo. siitu hafe moo isi fidu Ayyoo dadhabe matakkayyuu ijaan hin agarre waraqaan ani ijaan arge fiizaan ijaan arge takka hin jiru jettee sumay naa kakatte birri isii amma galchaa fi naa haa kakattuu jedhaa jirti. Hin kakatta? nan kakadhe inde of course ofitti amaneetiin haqa kootiif dhufe ekko haqa nama barbaacha miti Yalla sagantaa gargaarsatu jira. Ani ustaaza yoo firii taatan kakachiisa kalaas nurraa fixaa sagantaa gargaarsatu jira. Amma na kiyyaa sin orgine ofii kiyyaa illee hin hafne waan kana sin argine itti kakattila. waa'ee abbaa manaa waa'ee abbaa dhiisii Abbaan obbo dhibbi abbaa Mubaarak manaa ati dhibba dhiisii dhimma Waa'ee jalaa laatii habiib Mubaarak ani Mubaarak birrii koo qofaan barbaada birrii koo si Mubaarak harka jiru qofaadha malee Ayye. waa'ee jinni ati jinni dhiisii waa'ee bakka laayivii isa kaani mata duree biraatiin eegala okay amma waan ani dubbadhu birriin koo uummanni asirratti carraa naa kennitanis Sumayyaa biratti birriin badeera waan tokko irraan cabsinaati Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifaa kaffaltu jedha kanuma dubbadha malee irra keessa bukkee waan Sana qabamu hin deebisuudhaaf barbaachisu Kanaaf immoo sume ati dhaggeeffadhu. qophaa'ii gargaarsa Sana jettan immoo jechuudha deebisuudhaaf ayyee sume al tokko dhaggeeffadhu. Egaa namni hundi asirra taa'aa jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra sa'aatiitti yeroo hojjennu jechuudha. Haqa kee barbaachaa dhufne haqasiis barbaacha dhufne. Abu Mu'aasiin argaa jirta hospitaala keessa taa'anii siif dhaabbataa jiru jecha furdaa kanatti hin darbatin siin jechuu barbaadeetanii sana gochuudhaaf fixnee jirra. Amma guutummaan guutuutti kakaa keessa jirra. Gaafa Sumayyaan tikkeettii sana hojjedhee fi itti ergeeraa kan jettu sana ergeera kan jettudha sina kakattu atis immoo hin arginee kan jedhu kakaa san booda lamaan keessan gara murtiitti deemnaa jechuudha. Akkasimti. akkasii. Mee abdii geetaachoo yoo dubbii kana yoo araarsine hoo jedha kenna akkatti dubbiin hin dhumtu because duruu dadhabnaa nu as dhufte
Sheekota baay'eetu keessaa yaale meena dhageeffadha. Barso baay'aan fitte nurra yoo isin kakatte fiizaa ijaar gabeetu hin jiru itti kakatte birriin galchaa jette araar kan caale maaf jure sunillee birrii ofii barbaaddi sunillee dhugaa barbaaddi. Yeroo sanatti immoo Mubaarak birreen tikkeetti meeqa akka ta'e keessaa baasii naaf himi. Maanguddummaa dubbachaa irraa mi asli mee obsaa isin warri abbaan dhimma asli maanguddummaa dubbachaa irraa mi maanguddoonuma maanguddummaa dubbatti beektaa waan akka seeraa sanitti dubbii maanguddootiif ta seeraa walitti hin dhuftu ani yaada kiyya baheetiin isinirraa bu'a dubbiin kun wanni dhiibamee as dhufee fi waliigaluu dadhabuu jaraati anamma aadaan jirtullee jirti warra viizaa kana keessa jirti qofaa miti Itoophiyaan guutuun yookiin namni martuu fayyadamaa viizaa bitee kun giwatti kun seeraan qabu wal keessa deema waan lafa jiru jira dogoggorrii gara lachiyyuu hin jira akka kiyyatti jechaan akka manguddootti Sumayyaa Tasfaayee bira kan jiru ragaa koppii viizaatii fi tikeeta harkaan qabdu dogoggora jechaadha. Mucayyotaan biraa immoo dogoggorri jiru imala ofii karatti kuttee jecha isin haa baaftu haa baasuu didduu na oohuu didde jettee himachuu osoo dandeettee isin sila qulqulluu baatii garuu karatti kuttee waan ta'eef isinleen karatti kuttee isinleen ragaa hin qabdu qixxeetti yoo addaan laallee jecha Sumayyaa Tasfaayee qixxee haa kafaltu tuunillee qixxee haa dhiiftu kakulleen haa dhaabbatu uummanni Oromollee arge dubbii Sumayyaa tanallee beeknaa nama agasmara birrii namaatiif cinqamuu miti viizaan hojjettu jireenya mataa ofii qabdi osoo jireenya isii tolchuuf yookiin isii gargaaruuf dhamaatu wanni kun irra gahee ufiyyuu haa balleessitu namatti waa kennitu mallayni kun jidduutti bade dhugaan jirtu garuu isiin viizaan hojjettu biizinasii nama waltuttu kun qabdu mucayyoon tun gara amantii dhuftee waan kana isii tolcha jechaa keessa waan kana seentee wanni kun dogoggorri uumamee dhiifama. Jari lachuu uf jala laaluu dubbii laaluu dhiisanii dubbii abbatu ofirraa gabaabsa qixxeetti yoo araaraman ta'a. Arge uummanni kuma kudha wayii kas jala jiru kun dubbii. Yoo jarri nurraa fixaniin taa'amaa waan hin taa'e jiru murteessaan jara. Kana gaafannee jaraaf taataanaan akka jaarsaattis murteen kun yoo murteeffamee wanti nu murteessinu kun jaraaf taatee yoo jarri kan fudhatan ta'e hankakaa sanarraa waan tokko waliigallee akkuma jaarsaatti sumee kana kaffale kana badee sumeet immoo kana dhiisi kana fudhadhu yoo kan jenneennaan kanarratti kan waliigalan ta'e kakaan sun hafee jennaanitu akkas ta'e ijoolleen kun obbolaadha wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru waan baay'ee wajjin dabarsaniiru akka amantaattis ijoollee amantaa biraarraa dhufanii amantaa musliimaa keessa jiranu kanaaf akka jaarsaatti wanti nu murteessinu kun yoo jaraaf ta'e ituu kakaan sun hafee jennaan kun murteeffamee natti tola akka isaa gettan. Bareeda maaree dhagaan sumeeti Sumayyaa lamaanuu uummatallee ciqina. Osoo jaratti hin dabarsine asli dura warri gastii keessaa yaada kanarratti yoo walii galle. Yaada eebbisaa jiru kana. Ani asirratti yaadeen ani ibsachuu barbaada jechuudha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarana bar dura lamaan amma birriin harka Sumayyaa jechuun jirti akka baragaa fidu ammoo takka yaadana dhufe akkaawuntii sanni qabdi moo qabdu Sumayyaan akkaawuntii biyyarraa irraa fudhatan. Sumayyaa Tasfaayee moo? Sumayyaa nan dirqii informaation jira ta'e waa takka ragaan qabu jetti. Akkaawuntiin irraa fudhatan san jira moo hin jiru? Kanamitti? Kan irraa dabaru akkaawuntii irraa dabaruu jiraam Itoophiyaa taatu as taatu bakka feetarraa. Itoophiyaadha. Akkaawuntichi yeroo sana moobaayil baankiingiidhaan dabarsee akkaawuntii dirarrattan dabarsa waan ta'eef birrii yeroo baay'ee yaadadhu akkaawuntii sana. Akkaawuntii sana hin jiru. Moobaayiliin baankiingiidhaan yeroo masaa dhaqnee itti naqnee irratti dabarsinee doolaara fuune yeroo sanatti jechuudha. Amma fakkeenya Mubaarak irraallee yeroo naqee birrii irraa fudhadhu Mubaarak akkaawuntii natti himaa nan dabarsa jineesiin irraa fudhadha. La akkaawuntichi yoo banatan akkaawuntii banatan hin cuftee moo hin cufame? Ani hin beeku maqaa akkaawuntiidha. Eenyu bane akkaawuntii? Kamii
Kani maallaqa kamirra dabarsa accounting keenyu ta'eessiin Sumayyaan moo? Sumayyaan akaawuntii kiyya irratti dabarsite Sumayyaan accounting keessan eessa jira hin jiru kunooti ana harka jira amma. eega jiraate account san bakka maallaqa san accountuma san irraa accountii namaa dabareemi accountii san laaluu dandeessa maallaqa san qaba akkatti dabare Mobile banking ka akkasitti shaantiin hin baasu naaf fakkaata yoo baases akkamni baasa warri biyya jirtan Ayye. jarana baasa mun baasu isaa Iddoon geetaa ni galu statement yoo waan mucaa tana bira maalleen hin jiru dhaggeeffadha hin jiru deen achi booda gartee nuutu gargaara isin gimmaashaa gargaartu achi soo akkasii waan sanaa sawan qaamni maalleen isii bira jira jechaa siitu raan bifatee miti maallaqa hundaan dabarsee jetti isiin amartittiin sarragaa ganaa gaafannu jirana isuma san irraa sagaluma takka dhageewu maallaqa dabarse anatti hin dabarsine abaluut dabarsite bilaasha namni muruqa maal jettee sumayyaadhaan maal jettee tikeeta murtee intalti eega murtee tikeenni san eessa dhaqe kaansil goote isaantu godhe tunis waan isii sila gaafatamu ammoo nutis jarjaru jira dubbiin harrumatti hin dhuftu beekta hin bulfatan namaatu faranjiidha hirriibaa kaatee haati manaa isiniif hin himame hirriibaa kaatee hani I saw in my design arkeetten hirriiba keessattiin abjuu kiyyasi arkee caammaa doolaara 300 naa bittuu jetteen hirriiba keessa haastee halkan walakkaa maal jenni si kee dammaqee hani go back to bed and just see the cheapest gartee kophee rakishaa takka laali jedheen deebii hirriibni hin bariine harrumatti waa murteessuunis waan hin ta'u beeka fuuldura isaaniitu kakuu osoo hin ta'in maalleen kun ganduma jiru maallaquma baru du'uuf hin deemtu hin dalagatti isinis tunis hin dalagatti yoo argachuu baattee warra maallaqa numa jiraatti gartee haqa immoo dafka namaati rabbi birattis deebi'u yoo dhiifteefis dhiisteef yoo kanniteefis kanniteef yoo isaan didanii nagaa buusanii nuti kannu hin jiru hin jenne maallaqa isiin hattuu namaan hin jedhamu jira keenya hattuu jechuun waan ati hin beekne takka namni sirraa fuudhe takka hattuu jettaan waan si kannite nakkannite waan kannite naa godhe itti dabarse tikeeta muree fi gartee hin diddee jidduu akkuma asiin gaa'ila gartee bultii jaarrattee hin deemu jettee kanaaf diddee ammaal ergeefi jettee ergeefi naaf hin ergine kanuma kakaachisan maalleen akka sibir na biran jiru miti maallee itti kannite tikeeta muree fi ergeef jettisiin badiin ta'e eenyuti muri naa muri jetteen sharxiin naa deebistaadha miti hin dhufuu gartee soo saniif akkaawuntii isteetimentii san qofa laaginii godhanii haan ulaalan abdii geetaachoo gartee biyya feet akkaawuntii baankii Itoophiyaa dheeyxanii maqaa kanaan laaluu dandeenye namni yoo baankiin cufamtee isteetimentii si ilaaluu dandeenye. Ani galee kanuma jechuu fi waan maallaqa xiqqaa kanarra namni waan waliin godhu waan hattu namaan jedhanii miti. Tunis akkasiitiif falmuu jirti kunis maqaasiitiif falmuu jirti. Nutis galtee haqa keessa nama baasuuf nama qaama tokkotti hirkannee namni aslii birrii kanneen bitee jiru abukaattuu nu godhatee hin jiru. Abdii ilseettanis eenyu eebbaanis eenyu kaan dhufee sun dikeessanuu. Ani galee kanaaf deemu jira warra jalaatii warri jalaa waan fadhee jechaa oolu qaamni noo jedhu miti isin sumuuniit isinii miti jala lamaan jaraa waliin gala wal beeyti isin hin laallatu asli hin laallatu anan laallatu haqni ka jala lamaaniiti tokko maqaa ofii difeendi godhu jira tokko haqa ofisaa difeendi godhu jira hin kannamu miti waan irra walii kannaniitu laalame isaan jiddu laalame murtiin akkam seera murtii taatus aadaa taatus amantii taatus akkasii murteeffama maali arrabsoon dillu kun asira waan fokkottu hattuu namaan jalaa bar ejjitu namaan jalaa bar dillee sira hattuu namaan jettu isinuu waa hattanii biyyaa baatan xiqqeenya irraa namni waan natiin hin jiru hattuu namaan hin jedhina namni waan natiin biyya lafaa kanarra hin jiru Baka ustaz akkas taatu guyyaa itti nu qaba isin usbuu deebite isteetimentii faamilii isii baasisiiftee nutti haa deebitu Sumayyaani anillee namitti Bacaatu wajjin qoy Sumayyaa fixadha. Bacaatu wajjin qaaman bira dhayidhee Sumayyaallee fudhannee boru guyyaan jummaa biqonnaa boru qaaman dhayidhee sabtii falada. Gaafannaa. Itmantiin dhugaa yaan barbaachisu akka dhuunfaa kootiitti erga